ijoolleen biyya ormaa jirtan jechuudha. Daftanii lubbuu keessan irratti murtoo hin fudhatinaa. Dhiirri yoo sin dhiisellee yoo birrii keessan nyaateellee sin kaadellee daftanii lubbuu keessan murtoo irratti fudhattanii of hin ajjeesinaa. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya kanaan miidhamuu jechuudha. An dhiira shamarraniif jedhee lubbuu isaa baasuu nagarre. Jaallatee yoo dhabellee jechuudha. Inuma jiraata. Garuu isheen dubaraa immoo yoo birrii nyaatamtee yoo inni immoo ishee dhiisee kan bira deeme lubbuu ishii balleessite jechuudha. Daftee murtoo hatattamaa ofirratti fudhatti. Obsa godhachuun nu barbaachisaa jechuudha. Maaliif lubbuun ba'ee hin deebi'u waan ta'eef borummoo yoo obsa godhattanii hojjettan qabeenya sanallee ta'u gaa'ela sanallee ta'u milkaa'uu dandeessu. Kanaaf daftanii murtoo ofirratti hin fudhatinaa. Daftanii lubbuu keessan hin balleessinaa isiniin jedha. Egaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessan Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa mucoon suurarratti argitan kuni sababa jaalallee ishii lubbuu ishii dabarsitee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Yeroo baay'ee shamarran keenya yoo maallaqa nyaatamanis yoo dhiirri isaan dhiisee gara biraa deemes lubbuu isaan irratti dafanii murtoo fudhatu jechuudha. Dhiirri garuu dafee murtoo ofirratti hin fudhatu. Bakka boo'ee mabka'ee yookaan waan tokko dubbateellee ofirraa aarii san dabarsa malee dafee lubbuu isaa of hin ajjeesu jechuudha. Murtoo irratti hin fudhatu. Garuu shamarran keenya immoo yoo birrii nyaatamanii dhiirri birrii irraa nyaatee yoo immoo gara biraa inni jaallatee gara gaa'ila gara biraa godhates dafanii of ajjeesu jechuudha. Maaliif murtoo dafanii ofirratti fudhatu jechuudha. Kanaaf shamarran keenya obsa godhachuun dirqamadha jechuudha. Maaliif jennaan yoo dhiirri tokko birrii sin nyaate boru birrii sana yoo jiraattan jechuudha. Yoo lubbuu keessan balleessuu baattanii yoo obsa godhattan boru birrii sana hojjettanii kan argattu. Yoo immoo inni gara biraa deemes sin dhiisee jechuudha. Utuma sin faana jiruu gara biraa deemee yookaan nama kan biraa barbaade sinirratti gaa'ila godhates sini Waaqayyo sin milkeessa jechuudha yoo obsa godhattan. Dhugaa dubbachuuf maaliif lubbuu koo balleessaanii dhiiraaf jedhe qabeenyis immoo yoo bade hin dhufa qabeenya fixeensa waan ta'eef kanaafuu yoo lubbuu keessan balleessitan immoo gatii hin qabu jechuudha. Maaliif yeroo lubbuu keessan balleessitan kana haadha keessan abbaa keessaniif ilaaluun dirqama. Maatiin keessan hammam dhiphatu. Gaafa isin biyya ormaa keessatti lubbuu keessan sababa dhiiraaf jettanii lubbuu keessan balleessitanii haati kee isheen si deesse yookaan abbaan kee sun yoomiyyuu garaan isaanii keessa waa'een kee hin ba'u jechuudha. Madaan kee yoomillee garaa haadha sana keessa madaan kee hin ba'u. Yoomiyyuu haati kee garaa daftee sirraan kutattu jechuudha. Yeroo hundumaa dhala ormaa yoo laaltu bakka bakkee laalti jechuudha. Bakka itti dhaga'ama. Kanaafuu inni du'e silayyuu hin dhaga'u jechuudha. Du'eera waan ta'eef lubbuu isaa galaafatee hin dhaga'u. Garuu haadha keessaniif immoo jettanii lubbuu keessan sana dhiisuu qabdu malee hatattamaan murtoo irratti fudhachuu hin qabdan. Kanaafuu bakka deeme miti haa deemu. Anaaf jira Waaqayyo jira waan ta'eef kana isa caalu naa kennuu danda'a. Qabeenyas na jalaa balleesse qabeenya koo biyya ormaa keessatti fixe na jalaa nyaate balleesseti na kaade miti. Waaqayyo dafqa koos hin balleessu mimmaan koos hin argu waan ta'eef an hojjedhee bor jijjiiramuu nan danda'a. Haa ta'usaaf maaliif dafee lubbuu koo hin balleessu jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya yeroo baay'ee irra deddeebiin waa'ee dhiiratii fi jaalala isaanii qabeenya isaaniirraa nyaatameef lubbuu isaanii balleessu jechuudha. Kanaafuu yoo jiraattan hojjechuu dandeessu. Yoo immoo inni sin dhiisee deemes immoo boru gaa'ila godhachuu dandeessu waan ta'eef Waaqayyo sin milkeessuu danda'a waan ta'eef daftanii murtoo lubbuu keessan daftanii hin balleessinaa siniin jedha obboloota koo. Baay'ee nama gaddisiisa kan isheen sababa jaalalaaf jettee lubbuu ishii balleessite jechuudha. Obsa godhachuun taraa gaagga'uun kanuma jiru. Yeroo har'aa immoo onlaayinii irraa baranii birrii ofiitti erguun hin amanamu namni kamuu jechuudha. Unkaan kana dhiisi harki mitaaf mirgaayyuu hin amanamaan jiru jechuudha. Maaliif jennaan bakka namni nama waan ta'eef namni yeroo tokko nama harkaa nyaatee bakka dhiisuu danda'a waan ta'eef dafqa kee har'a sirkaa nyaatee
boru gambiraa laaluu danda'an ta'eef boru sirkaa nyaatee gara biraa hin nyaanne jechuus danda'an ta'eef kanaaf obboloota koo an akka kootti nama hin amaniina irraa of eeggaa. Eggii ta'e immoo eggii wanti kun immoo ta'ee bakka isinitti dhufe immoo lubbuu keessan hin balleessinaa. Qabeenya soo ta'e hojjettanii argachuu dandeessu. Gaa'ila soo ta'e obsa godhattan jennaan milkaa'uu dandeessu waan ta'eef obsa godhadhaatii lubbuu keessan hin balleessinaa isiniin jedha obboloota koo. Kun dhaamsa obbolummaati. Kanaaf isheen boqotteetti firoota ishii maatii ishii hundumaa waaqayyo jajjabina haa kennu. Isheen immoo mootummaa waaqayyootti ishee haa yaadatu. Nagaan naaf tura.